yeroo US dabalatee biyyoonni kunneen hariiroo biyyoota Afrikaa waliin qaban cimsuuf soosso'aa jiranittidha. Pirezidantiin yeroo dheeraaf waltajjii addunyaa irratti qollifatamanii turan ammatti biyyoota lamaan kana daawwachuun maal hima? Xiinxalaan siyaasaa lammii Eertiraa Landan buufate Abdurrahmaan Sayyid Abu Hashim hariiroon kun waarawaa ni ta'a jechuun rakkisus waan guddaadha jedhu. ዲፕሎማቲክ አይን ሲታይ ትልቅ ድል ነው የተቀናጁት። ቻይናም ራሽያም ውስጥ ጥሩ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ija dippiloomaasiin gaafa ilaalamu milkaa'ina guddaa goonfatan chaayinaattis raashiyaattis simannaa gaarii taasifameeraaf pirezidaantichi waggoota 20 darbaniif addunyaarraa qollifatamanii nama rakkoo uuman jedhamanii ilaalamaa turan. Kana hunda keessaa ba'anii yeroo ammaa gaanfa Afrikaatti Keeniyaa, Itoophiyaa akkasumas kaa waliin hariiroo gaarii tolfataniiru. Kanarra darbees chaayinaa fi raashiyaa waliin hariiroo gaarii akka qaban agarsiisaa jiru. Biyyoota chaayinaa fi raashiyaaf keessumaa bakkee gaanfa Afrikaa fi galaana diimaatti michuu amanamaa fi biyya tasgabbii qabu barbaadu. Yeroo ammaa Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Sudaan walitti bu'insa keessa jiru. Eertiraan garuu faallaatti hoogganaan tokko waan hunda ta'ee biyya bulchuudha. Gama kanaan gaafa ilaalame isaaniif faayidaa ni qaba. Haa ta'u malee hariiroon kun waarawaa ta'uu hin danda'u. Sababni isaas Eertiraan pirezidaantii Isaayyaasiin malee seeraa fi heeraan biyya hoogganamtu miti. Kanaaf hariiroon isaanii nama tokko irratti bu'uureffate. Yoo isaan hin jiraanne hariiroon itti fufuu isaaf wabiin hin jiru. Itoophiyaa fi Eertiraan waliigaltee nagaa mallatteessuun Eertiraa waltajjii addunyaatti deebiseera. Erga waraana kaaba Itoophiyaati Itoophiyaan biyyoota lixaa waliin hariiroo cimsachuuf yaalaa jirti. Biyyoota Chaayinaa fi Raashiyaa waliinis hariiroo addan kunne. Tarii pirezidantiin Eertiraa biyyoota ba'a kanatti michoomuu fi Ameerikaa balfuun isaanii hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu dhiibbaa fiduu danda'a. Yeroo ammaa mootummaan Itoophiyaa imaammata bilisaa waan hordofaa jiru fakkaata. Ministeerri muummee Abiy Ahimedii fi isaan dura warri bulchitoonni turan osoo Ameerikaa waliin michooma cimaa qabanii Chaayinaa waliinis hariiroo cimaa qabu turan. Imaammata walaba akkanaa yoo hordofan sochiin Eertiraa dhiibbaa qabaachuu dhiisuu mala. Obbo Nagaraa Guddataan Yuunivarsiitii Mattuutti barsiisaa saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil-addunyaati. Yeroo ammaa immoo Yuunivarsiitii Finfinneetti digirii sadaffaa isaanii walitti dhufeenya Itiyoo Eertiraa fi gaanfa Afrikaa irratti hojjetaa jiru. Pirezidaantii Isaayyaas yoona kana gara Chaayinaa fi Raashiyaa dhaquun isaanii maaliif ta'uu danda'a jedhee hirphaa gammachuun gaafateera. International stage irratti baaka gaafa si gootu waan guddaadha jechaadha. Inni kun azirii waardi fudhachuu ni danda'ama akka badhaasaatti jechaadha. Akkuma kana azirii natti fakkaata garuu superficial dippiloomaasiidhaan immoo yoo ilaalle ergaan inni warra dhiyaatiif dabarsu immoo international orderiin daayinaamikii waan ta'eef especially biyyoonni Afrikaa amma hundi isaanii akka duraanii sana biyyoota dhiyaa haalaan deeggaraa akka hin jirre waan agarsiisudha. Amma gara fuulduraattis Raashiyaa Afrikaa Sammiitiin Juulaay kana ni geggeeffamee yaadama. Mee Eertiraan biyyoota Chaayinaa fi Raashiyaa irraa maal barbaaddi? Akkasumas immoo Chaayinaa fi Raashiyaan Eertiraa irraa maal barbaadu isa jedhu haa kaafnu. Eertiraan bu'uuraalee misoomaa ishee baay'ee caccaboodha. Chaayinaa irraati waan baay'ee barbaaduu dandeessi, liqa barbaaduu dandeessi, gargaarsa bu'uuraalee misoomaatiif ta'u barbaaduu dandeessi. Telekoomiin Eertiraa baay'ee istaandardiidhaan gadi. Kanarraan kan hafe immoo yeroo baay'ee warri dhiyaa kun Eertiraarra qoqqobbii ni kaa'u. Eertiraan Chaayinaa irraati international stage irratti sappoortii ni barbaadde jechaadha dippiloomaatikalii akka biyyoonni dhiyaa saankishinii irratti impooze akka hin goone. Eertiraan qarqara galaana diimaatti kan argamtu. Qarqarri galaana diimaa immoo koriidarii daldalaati waan ta'eef dooniiwwan Chaayinaa mi'a Chaayinaa fe'anii olii. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jimmaa Gannatii bakka biqiltuu Qidaamee jedhamutti dhalatee guddate. Ogummaan arsii barateen osoo godina Wallagga Bahaa Aanaa Waamaa Hagaloo baadiyyaa keessa tajaajilaa jiru carraa jireenya biyya alaa yookiin diivii argateen Ameerikaatti ce'e. Torban 3 dura biyya Ameerikaa Yuunivarsiitii Miizuuritti mana barnootaa meedikaalaarraa qabxii olaanaan eebbifameera. Wal'aansa baqaqsanii yaaluu dugugguruu dugdaa fi sammuu yookiin immoo niiroosarjiin ta'uufillee darbeera. Dooktara ta'uun durumaa fedhii isaa ijoollummaa ture. Ta'us dhiibbaa hiriyoota isaan barnoota sadarkaa lammaffaa saayinsii hawaasaa barachuu jalqabe waan hin jaalanneef adda kutee narsiingii isa jaalatu baratee eebbifame. Ameerikaatti osoo meedikaaliin barateen dura miseensa waraanaa biyyatti ta'uuf murteessee illee ture. Imala milkaa'ina isaa waa'ee lakkoo Galaanaa Balaayitti dubbateera. Manaaf 13 Maarch keessa military joining godhe kan biyya kanaa. Kan join godhe National Guard jedhama. Sababiin isaa akka humna eeggataadha. Kan taajiltu isteeta taajilta garuu
yoo mootummaan federaalaa si waame sin deemtaa yommuu sanaan isa jooyin godhee fi sababiin isaa barumsa koos barachuu hin danda'a. Akkasumallee mootummaanis immoo barumsa koof illee naa kaffala waan ta'eef undergraduate biyya kanatti otoo medical school hin deemin dura digirii jalqabaa qabaachuun dirqamadha. Kanaaf military jooyin godhee achi leenjiidhaaf isteet adda addaa deemeen fulbaana keessa gaafan leenjii fixee deebi'u barumsan seene jechuudha. Isteeta South Dakota jedhamutti. Leenjiin waraanaa ji'oota hangamiif ture? Ati leenjiin isaa ulfaataa ture? Ce'umsi kunoo sin rakkisne? Yaa dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaataa ture. Egaa fiizikaalii ganan beektu ani yookaan immoo fuula koo agartuu danda'an baay'ee fiizikaalii mana baay'ee guddaa miti. Isumarraa ka'ellee baay'ee ulfaataa ture. Afaan isaanii aksentiin Ameerikaan pronunciation wordii baay'ee addadha kan isa baranne irraati. Ani cimeen kutadheema iddootti dhaabuun qabu fixeema deemuun qaba jedhee waan murteesseen keessumatti xumure jechuudha. Leenjiin isaa kan seenne baatii caamsaa keessaa kan deemne gosa lama qaba paartii leenjiin isaa jechuudha. Tokko basic training jedhu bu'uura sanatti bartuudha. Sana booda immoo isa fixee booda immoo specific wanta ogummaa infilata keessa ogummaa hedduutu jira. Kan koo qacarraa wanti ture artillery kan jedhamu ture field artillery jedhama. Meeshaalee waraanaa gurguddaa jechuudha. Meeshaalee waraanaa gurguddaa kan akka taankii fa'aa akka addaa kanaafaa jechuudha. Isan filadhee. Isa dhukaasu jechuudha. Dhukaasu ani isan filadhee. Waraana kana keessatti tajaajilaa jirtuuti digirii kee jalqabaa yoon dogoggoruu baadhe baayoloojiidhaan baratte? Waggaa 5 tajaajilte? Waggaa waliigalli isaa waggaa 8. Iskoolarshippiidha argatte moo kamittiin hiree barnoota meedikaalaa milkeeffachuu dandeesse? Biyya kanatti namdumtuu gaafa meedikaal iskuulii fixee bahu hojii hojjechuu hin danda'u yoo ispeeshaalaayizii godhe malee. Ispeeshaalaayizii gaafa gootu fiildii adda addaatu jira. Inni fiildiin gar tokko baay'ee dorgommiinsa baay'ee cimaadha. Sababiinsa nama xiqqoo qofaa fudhatu inni kaan immoo dorgommiinsa baay'ee cimaa miti. Kana keessa kan neurosurgery baay'ee dorgommiinsa baay'ee cimaadha jedhamee kan yaadamu keessa tokkodha. Namoonni qabxii olaanaa fidan achi keessatti organization tokko jira. Honor organizationiin Alpha Omega Alpha jedhama. AOA jedhama. Anillee isa keessatti illee filatameen ture neurosurgery seenuudhaaf jechuudha. Bu'aa madda addaa militarii keessa gochuun koo gargaareera. Backgroundiin koo kan narsii ta'uun koo gargaareera. Tole amma kallattiidhumaan gara leenjisaa baqaqsanii yaaluu sammuutti ceeta jechuudha. Amma kan jalqabu July 1stidha. Abjuu kee ijoollummaa ture waan ta'eef amma wanna keessa darbaa jirtu kanatti hedduu gammadaadhaati. Baay'ee kanatti mul'ate. Sababiin isaa ani bakka itti aladhee gaafan yaadu jireenya akkamii keessa dabarsee gaafan yaadu bakka itti hojjedhee gaafan yaadu abjuu koo guddaa ture. Even amma gaafan ta'e yaadu sometimes dhugaama kun ta'aa jira jedhee yaada. Dhugumatti toona gaafattee gaafan ijoollummaa koo yookaan immoo gaafan waamaa galuu gaafan ture toona gaafatteeti. Abjuu koo ture hawwii koo ture garuu immoo dhugumatti dhugaa ta'a jedheeni yoo natti himte yommuu sanani lakkii sirrii mitiin siin jedha. Abjochaa jirtan siin jedha ture. Baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Faamiliinis maatiinis hiriyoonni koos waaqayyo hedduu na gargaaruu isaatiin dhugaa yeroo hundumaa baay'ee nan galateeffadha. Istaanbul bakkatti biyyootni Awurooppaa fi Eeshiyaatti wal daangessan boormoo kilabootni Awurooppaa gurguddoo lamaan Manchester City fi Inter Milan bakkatti wal falmatanidha. Istaadiyeemiin Ataaturk cidha xumuraa Shaampiyoons Liigii qopheessaa tureef sa'aatii lakkaa'aa jira. Manchester City fi Inter Milan garee jabaa Pep Guardiola bara kana waancaa Premier League fi FA Cup mo'achuun seenaa hojjechuuf tapha tokko qofa eeggatuu fi yeroo 3 waancaa Shaampiyoons Liigii kan injifate Inter Milan gidduutti morkii gaggeeffamudha. Guardiolaan taphattoota dandeettii kubba miilaa addaa qaban akka Lionel Messi, Xavi Hernandez fi Andres Iniesta qabaachuun Barcelona yeroo leenjisaa ture. Waancaa Champions League 2 mo'ate bara 2009 fi bara 2012 ergasii garuu gara waancaa kanaatti hin deebine. Spain bara 2010 waancaa addunyaa akka injifattuuf gumaachi Guardiolaan Barcelona keessatti baates salphaan jedhamu. Irra caalaan taphattoota Spain yeroo sana Barcelona irraa waan ta'aniif leenjisichi kubba miilaa bareedaa taphachuu qofa osoo hin taane morkattoota isaa caalee waancaa injifachuunis beekama. Guardiolaan nama dogongora xiqqoo tokko taphattoota isaarratti argee darbu miti. Hanga sekendii xumuraatti falmachuu jaalata. Garee jabaa fi laafaa jedhee tuffachuu akka hin qabnee fi qabxiin hin eegamne galmaa'uu akka danda'u immoo Premier League keessatti waan hubate fakkaata. Boru garuu seenaa hojjechuuf adeema. Man Cityin waancaa Champions League takkaa mo'atee hin beeku. Bara 2021 xumuraaf gahus Chelseatu irra aane. Bara kana immoo waancaa 3 mo'achuun seenaa kilabni magaalaa isaanii Manchester United bara 1999 galmeesse irra deebi'uufi amma magaalaa Manchester keessaa sagalee seexanoota diddeemoo yookaan Manchester United caalaa kan Man Citytu caalee dhagahama. Shaampiyoonaa waan ta'aniif dhugumayyuu garee warra ollaa keenyaati waccuu jechuun Ferguson yeroo tokko akkuma dubbatan ergasii sagalee mo'ichaa dirree Man Citytti deebi'eera. Waan isin yaadachiisa
taphoota 5 Manchester United waancaa 3 akka xumuru gargaaran 1999 FA Cup walakkaa xumuraaf Arsenaaliin galchii Ryan Giggs fi David Beckham 2-1 injifatanii tapha kanarratti Roy Keane kaardii diimaan dirriitii bahe Arsenaal dhumarratti rukuttaa peenaalitii argate karra eegaa yeroo Peter Schmeichel kubbaa Dennis Bergkamp oolchee Unitedis kanumaan milkaa'e ittaansee walakkaa xumuraa Champions League irratti Juventusin walii galaan 4-3 mo'atanii darbanii tapha kana daqiiqaa 10 keessatti Juventus 2-0 osoo dursu galchii Roy Keane New York fi Andy Cole 3-2 walii gala tapha deebiin 4-3 irra aanuun xumuraaf darbanii ittaansee tapha Premier League xumuraa jabaatu saanafe Arsenaaliin qabxii tokkoon qofa caalee tokkoffaa fi lammaffaarra turanii taphni saanafe Tottenham waliin tureen Tottenhamiin 2-1 mo'achuun bara dorgommii torbatti waancaa Premier League 5ffaa mo'atanii waancaa FA Cup Newcastle 2-0 mo'achuun Bayern Munich waliin waancaa Champions League xumuraaf imalanii Munich dursaa fudhatus daqiiqaa xumuraatti jijjiiramee galuun Ole Gunnar Solskjaer galchii injifannoo lakkoofsuun waancaa 3 milkeessanii imalli Man City baranaa kan Manchester Unitediin hedduu wal fakkaataa waancaa Premier League gara xumuraatti harka Arsenaalii baasan waggaa 6 keessatti